Network sih udah jadi akan ada bisa. Fuldurnya kamera itu sekarang udah tamu mudi. Animbe ko barbakat ko tanis. At sagarin dito ni dana mo kanikan. Aya. Terus berarti. Adot egale. Egale. Santu egale. Kampe. Madura itu juga mau kamera mana sama madura lemah kau. Jadi menjitu. Anak tu si akar si kalsas. Asal kisahnya saat itu cuma itu. Ay orang badia sih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahbab al-kiram. أبدأ البركة باسم رب الأنعام الله بفقاد وسبت عندنا الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا جنان جيتا إيه كان السلام عليكم يا أمة كينيا أكان لي هوس كان رافقات تنجرين ولينها بالكيس وقارب بين كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني سيسين يبقى يو نمني سيسين نتمي مي نمون تيبيار كتبات نتيجة ما يرو دوري تيبي تو كتيجي ربيع تو بيا كنا كيسا تيبي مال مكان سي تيبي كان جرم توي سانو كرجال أنك ساكن إيه كفار أنك ساكن ده فنانسي لكم برا لارو فيه شانو لا تو كبجا شانو بال Iskita kayyuwati waan nama gubu kan selbi jara nama guba nyaanni jara nama guba wantundi waan nama gubu kan agar tabarti keessa yaanni isaanii dubbiin isaanii uma kana daanicha saamicha wakkana kana agarta TV dheeroo jedhamu namni TV dhuma tokkitti qabna ga biyyattii Itoophiyaa baanan kana keessa TV'n tokkoon suni dhugaan isaasi dhugaadha. Sobni isaa dhugaadha. Takkaa waan nama walitti qabamu gartee. Dhugaan isaa maaliif jedhe tokkitti isaa malee jiru. Kanaaf inni nutti himu dhugaan isaas dhugaadha. Dharri isaas dhara. Laal dhaggeeffadhu. Dharri isaas ilaa dharaami. Dharri isaas nu biratti dhugaadha. Tokkitti isaa malee jiru. Amma hundinuu televizyiinii kiisiidhaa qabu. Hundinuu TV kiisii keessa qabu. Hundinuu baadhatee deeman. hundinuu akkuma rabbi isa godhe sana ta'ee ta'a. Si galteemi? Kana wanni jennuufi namni televizyiinii qabaateef waan barbaade gabbayee haasa'uun irra hin turre. Waan haasa'amuu qabu malee. Maaliif jennaan wanni hawaasa guutuu taasa'amu nama miliyoonii dhibbatti haasa'amuu fi wanni silaa bakka tokko keessaan qaawwii gadi ba'u silaa adda ture. Akkitti gabba'anus silaa akka qaba. Wanni kasi baasu ati porootokolii kee agarsiifachuu miti. Rakkoo jirtu hawaasaan ga'uudha. Amma himamuu qabu qofa himuudha. Hamma himamuu hin qabne dhiisudha. Adabni isaa furmaata wayii barbaaduudhaaf malee rakkoo uumuu barbaaddeeti miti. Akkanaa miti furmaata barbaacha. Namni furmaata barbaacha immoo akka itti barbaaduu qaba. Gara barbaaduu qaba. Nama bira barbaaduu qaba. Abbaa barbaaduuf qaba. Furmaatuma kana iyyuu. Mee egaa jettaniif Ustaz Raayyaa. Namu silau kisah baatee deema namu waan adda addaa gabbaasaa hasafuu beekus waan safuu beekus safuu sirrii safuu beekuun itti nu fayyadee bara warra safuun beeyne nu rakkise malee namumti nama rakkisu addunyaa nama kana warra safuun beeyne nama rakkisa nama adaban beeyne safuu bakka hedduudha fudhatta Abduraman Hussein safuu mana keessaa fudhattee baata haadharraa dhalattee irraa safuu abbaarraa dhalattee irraa fudhattee baata safuu ijoollee ganda waliin guddattee irraa fudhattee baata. Safuun mana keessaa sitti guduunfama. Safuun karaa deemamaa sitti hin dhufama. Safuun. Egaa akkanaadha jettee bakka kaleessa jirtu barbaaddu jechuun namooma. Namummaadha barinni. Namni namummaa gaafa qabu namooma gaafa qabu yeroo namummaa qabaatee namooma qabaate safuu eessaa akka fudhatu beeka. Maaliif hin gadi ba'ee haasaan kun nan fakkaatu jechuu beeka. Lakki mattuma haasaan kun yoo na dhabeen irrata jechuu beeka. Yoo isaan kana immoo hangana naasa'uu qaba jechuu beeka. Hamma naasa'uu hin qabne immoo dhiisuun beeka jechuu beeka. Jecha filata. Gocha mi qofaa miti kan filatamu. Jecha filata. Arraata filata. Arraba filata.
filateetii hamma namaan ga'u qofitti namaan ga'a. Hamma nama ga'u hin qabne of biratti dhiifata. Utuma saquuqu. Fakkeenyan sii kaasa. Maal nagaafachuu barbaadde? Meettiin deebi'a. Haasawni kee baarii gisee fuudhee asuma laga biraa keessa nama hojjiisa. Asirraan dhufu. Amma baara dilaas bira jira. Wanni silaa haasawuu feetu sedduu jira naaf gala waa hedduu jechuu feete hedduu jira. Wanni silaa ol baatee uummata keenya dabarsuu feetu sedduu jira. Garuu waan inni isin gaafachuu fedhe akkuma jettan namoota TV keessa baatee deema jettanii isinillee TV keessa baatanii deemaa jirtanii Gallee. hawaasaaf yeroo waa dabarsitan akki isin itti waa dabarsitan yeroo ilaalu hedduu naquuqa maaliif jennaan akka uummanni isinirraa eegu Nama baay'inaan jedhee manuma faa ka ta'e marxoota hidhatteetuma faa tiisharti tokko faa kan gaggaatee kana teeraan maamma. egaa raayyaan Biyyi beeku. uummata biratti sadarkaa san qabu san Sadarkaa akkamii? stuudiyoo mana isaa keessaa tajaajibaa takka keessa seenee waan addaa silaa akkasitti akki silaa uummanni itti eegu san mooraalee uummataatiifis akkasitti waan san godhee waan silaa miidiyaan barbaachisu hunda uummanni yoo wanni hatta manuma keessatti illee godhachuun ni danda'ama ni dandeessanillee ni beekna amma irra hedduu harmarra faa dhaabbattanii moobaayilii xiqqaa kanaan yookaan moobaayilii keessan kanaan akkuma jirtan irratti normaaluma akkuma jirtan irratti isin haasawwan isin argina waa'ee miidiyaa irratti gisee ol baasan namni hedduun koomantii keessan illee ni ilaala. Maal isaanuu kata qofgatanii jiran jira? Jira? Jira baasan. Irra hedduu namni maal raayyaa isaa kanuma firraa taa'ee haasawaa yaada kannus jira. Gariin ammoo sanumaa appirisheet isin godhus jira. Maal ibsa tolfachaa oolu raayyaan maal irra kaatee uummata isaatiif waa tolchuu yaada kajeus jira. Yaada hedduu kaasanii. Haa ta'u garuu isin maaliif waan kana godhu? Maal ta'e Jamal? Haaya. Waan kana godhuun ni danda'ama. Haaya. Maaltu maal ta'e Jamal? Facebook ni apa sih nak gue datang je Peejiin maal ta'e? pagi negara Waraabuutti hin jiru? Ergaa dabarsuutti hin jiru? Facebook ada pagi ni Feesbuukii barbaadde? Irraa jirtee? Fili nan bana. Irraa jirtee? Facebook waan sen Kana dhaaba kaasee Jamal dhaabuu ni danda'ama. Dhaabe. Maal barbaadde? pagi itu kan abraham sini dhaabnu mubashara dhaabnu isi bakal lagi Waasharaan godhanii Hin haqxeerra. Kunoo peejiin. kana ada bedra biraa mana sana irra dhufe Kana dhaabida. dhaabin jaan taane irra deebiru mana wala kaameraa Kaasaa irra. Kaasaa godha. kaasi sheekh haasawaa keenya bareedaa wala sakit sendiri mujar ke sana lagi mana tadi Deemutti jira? Allahu akbar. Uummata biratti misaaxiltanii duuba waan isin haasa'uu deemtanuhu oh asal ketemu tiga Ilmu itu. Ani waan silaa ta'amullee naa galeera akkitti ta'amuun beeku. Maaliif yoo sirratti haasaan amma raadimu? Fakkaatti naa saa irra sakata. Nan dhaga'inaa isinis. akkatti ta'u sani naman dhibu. Nah kita kayak asal jangan kalau dia nak dalam sisi jangan itu. lagi tadi sekarang oh koni sebulan kuno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aran tanaga. Sheikh Jamal Ali kota. aye doer Ustaz kayaknya Sheikh Jamal. Hari berapa Sheikh? Ustaz Raayyaa dah jinjera. Mana sana jira maal baasa? Oscar mu? Mana Sheikh Jamal hari jinjera? Sheikh Kuting Masya Allah wal ziyarah. Raayyaa mana Sheikh Mansur? La hawla
Hayyee Egaanne anu Sheikh Jamal. Waan ati Jamaalin jettu mutaa ilee kaka. Ana waa'ee sanii haasa'uun deemu waan biraan isin gaafachuu deemu har'a. Gaaffiin isinirraa qaba. Yaa Rabbi kan mirgaa'u ergamaan guddadhee abbaa nama guddarraan dhaladhee maatiin somaan jedhu akkanaa jechuun ergamuudhaaf hin taa'e jechuun nama ergamuudhaaf. Mana keenyatti raayyaa gaaffii kana gaafachuun deemaan. Raayyaa uummanni keenya nama ergaa bareechuu nama ergaa qaqqeeloo namaa tolchu sanis beeka. Buna danfisuu beekaa. Ayyasanii miti aantanatti hin jiru. Sabra yaadanatti jiran. Nama ergaa isaanii keessa isaanii san hundarraa hooqu. Nama waan isa nyaatu san hunda dafee dura isa nyaatu. Sheikh Jamal Aliyyii kuttaa gaati waa'ee kaameraatii fi kana kanaa gaa kuttaa. Abid. Kuttaa. Sheikh Jamal Aliyyii isa hoo. Kuttaa Ustaz Jamal Aliyyii kaameraa jiru jitu abbaan tolchiti asii kuttaa. Dabneera. Kanaaf ergaa waa'ee miidiyaa irratti jechuudha. Redduu akkuma Maal jechuudha? akkuma isin jettan san mee waa'ee reefuun kana yaada tokko haasnee turre yaada san akka tasaa ta'e kaameraan addan dura cite yaada sana karra na deebituu fana. Yaada kamii? Maal naan jedhe seetan ofin eeggattu yeroo waa waraabdu baay'ee komentii irratti namni naa barreessaa teekistii sana godhaa bilbilaan naa bilbilaa naa barreessaa yeroon dubbadhu sana waan narraa eegamu hin beeku. Hin beeku. Carqiin irratti eega namni jedhee si yaadu. Maarree akkana jaa turan bara. Khajjadamu laali malee khajjadu laali ni wani yuusu jirti. Kaasettiin hancaaltanaan jedhaa jirta. Mattumaa mobaayilii naasaa wanni waraabame tokko iyyuu naasaa ati waan waraabame olinaan jedhaa jirta. Annama ahsanul khaaliq keessaa tokkoon ahsanul makhluuqa waan uumame. Rabbiin ahsanul khaaliq miti. Waan tolchu bareechisaa jechaa miti. Ahsanul makhluuqa keessaa waan rabbiin harka ofiin tolche keessaa tokko waan hin ta'e jennaan kaasettiis nan caala. Akkasii bara. Isa sana naan jedhaa Jamal. Ani garummaa waan itti barbaadde portokoliin tolfatu. Laal namni akka raayyaadhaan jamma sheekotii biyya namaa jiran yookaan daa'imman biyya namaa jiranis hedduu fakkeenyaaf amma nama daarii fi akkamiin istuudiyoon isaa jee gaafadhan ture. Sadarkaalee kaameraalee ijoollee illee ramadatee waa hedduu godhee sadarkaa mana isaa keessatti illee istuudiyooleen isaanii istuudiyoo istaandardii eeggattee waan dalagan hundaa hojjechuudha. Ati garuu istuudiyoo kana namni naaf ilchee ture gaafa Caaluu Hundeessaa du'uyyuu achi keessaa bahe. Deebisuun nama dhibaa. Istuudiyoo namni naa ijaaree ture uummanni naa ijaaree ture. Kun gama kana waa istuudiyoo yoo ta'e waan giraa hundi dubbii waa ta'e uummanni naa ijaaree ture naa tolchee ture. Wanni naa tolche sunis haa ta'u akkuma sanatti tolchuudhaan namti sun iyyuu. Isuma iyyuu immoo waan sanaa wal qabatee waan himamuun taane hundaa wajjiniin wal qabatee achii bahe naannoo nama jiru kun immoo haaraatti lafaa tolchuu nama keessatti yoo akki tolee bakki tolee jedhee taa'icha tolfannaan kajeellaan nama dhibuu jette sareen jedhan. Teessuma tolfannaan? Taa'icha tolfannaan teessuma tolfannaan kajeellaan nama dhibuu jette maal jechuudha? Amma wani namni asii darbatu afaan sirra bu'a. Jennaan shoo taa'icha tolfannaan kajeellaan nama dhibuu jette sareenii jedhani. Yoo taa'icha badde immoo karaa walakkaa teessi kunis hin dhiita inni dabalatee hin dhiita inni kunis hin dhiita beektaa? Kanaaf taa'icha tolfannaan kajeellaan nama dhibuu. Portokolitti yoo deebite jettee. Mee maata gara gaaffiilee xiyyaatti deebi'aa wayii. Ati giseen viidiyoo waraabdu giseen moobaayiluma keetiin akkuma reemtaneetti siraa'u nama hundaa harka miidiyaan guuteen ma'i. Ati illee alhamdulillah miidiyaa keetii waa hedduu sirra dhaggeeffataa jirra. Mana keenya illee nama mana keenya hordofu keessaa warra sadarkaa olaanaarra jiru irraa yeroo akkasuma dhugaadha bara. Yeroo waa dabarsitu. Gaafa nama yoo namni uummanni waa irraa dhagaa jiru waan akkana ta'e gaafa hamma dhiirri dhufutti qaanumatu iyyuu nama haasa'u jechuudha. Hamma dhiirritti dhuftee waan sana haasoftutti ulaagaa guuttatte jechuudha. Kootti yaadumtan immoo carqii yoo ta'e uffataan guddadhe carqii yoo ta'e jijjiir wallahi dhaqee ajajee kophee hojii walitti hojjisiifadhee uffadhee beekatu warri na beeku na beeka. Ajajee faabirikaa dhaqee kophee hojii walitti ajajee kophee jedhee kofoo
Arias maafuu dalagaa. Utuu silaa carqii waan namaa gooteeti jechuudha. Of ke anatu gaafa sana akka waan keessa hin jirreetti nuuf ilaala gaafa carqii ofirratti eegu sana carqicha keessa akka waan hin jirreetti nuuf ilaala amma yeroo yaadadde jedhu. Amma immoo of qaba carqiin ofirratti immoo beeku carqicha immoo ofirratti. Si himeen bita. Amma ati carqii keessa na barbaadde moo carqii irra barbaadde moo anas carqiis walumatti barbaadde kana sadannaa deebisi. Ana carqii keessa barbaadde moo carqii irra barbaadde moo anas carqiis walumatti barbaadde. Raayyaas carqii isaatis isaas hunda waliin argachuuf bara. An carqii bareechuudha moo carqii na bareechuudha? Hundinuu walumaanuu bareeduu qabu. Ustaz Jamal maalirra barbaaddan? Ana immoo akka kijitti kan jiru irra hedduu. Portokolii raasaa jirra. Daawwattoota keenya kabajamoo dubbiin dubbii laaftu miti. Har'a portokolii na qabatte haasawan deemuuf kanaa miti haasawan hin deemuuf. Ammoo portokolii akkatti namatti dhiyaachuu qaban Raayyii namatti dhiyaachuu qaban namni suni akka itti dhiyaachuu qabu sana naa gammaduu jedheeti laakiin ni barbaade namni. Si galeera dubbiin. Naa gammaduudhaa jedheeti nama naa qaanfate amba biraa ija hamaadhaan na laalu ija gaariidhaan na laalu ija maatummaatiin na laalu ija ormaatiin na laalu naa qaanfateeti an akkanatti isaan arguun hin fedhu waan jedhe natti fakkaata. Akkana miti? Amma gaa asitti waliif agallu an carqicha bareechuudha moo carqichina bareechuudhaadha? Uumamaan ilmi namaa hundi bakka nan uffadha malee maaliin godha? Innoo na gubaashi akkamiin godha? Uumamaan ilmi namaa namni illeen bareeffattee deemu sirraa jaalata. Tole. Ati illeen bareeffachuu jechuun akkamidha? Ati illeen ija namicha sanaatti. Bareeffattee deemu jaalatta. Tole. Garuu bakki bareedinni jiruu fi bakki dubbiin jirtutu adda fagoodha. Gaaf tokko osoo tuma raayyaa wajjin deemu jiru namni tokko dhufe hay raayyaa suma jee gaafii deddeebisee gaafatee ajaa'ibni itti dhageeffnaan na lafarra barbaadu jirtamoo ana lafarra barbaadaa jirtamoo lafanarra barbaaddeedha. Guddina koonarra fedhe inni qaama kan kootu uffate gabaabinni bakka isaa waan na hanqifteetti fakkaatte anatu dhaabni kan koo hangumate agartu kana utuu deemu waaqa waan dhumuu ka'eeti. Na lafarra barbaadu jirtamoo lafarra na barbaadu jirtaa jennaan namichi deebisaa dhabe. Gaaf tokkummaa sootuma takla haymanoot kanaan of deemu jirru sagalee isaa dhagee gaafa sagalee malee namni jaata nama beeku. Anumti akka sama sagalee qabu jira. Addunyaa jijjiiramaa deemti. Naan hay raayyaan suma jeenni itti deebi'ee gaafannaan barboo waraabessinuu hanga sagalee hin geewwii. Oggiyyaatu leenca sodaachisa. Ogguu iyyuu. Leenca sodaachisa. Leenca sodaachisa. Ammoo hoggaa argan wooma miila cabaa kan lafarra fiigisu agarra. Akkana. Waan akkasii. Kanaaf ta'ee immoo gama shari'aatti ilaalcha shari'aatti ilaalcha hawaasaatti akkan yoo deebi akkan bakka sanatti waan raayyaa irraa eegamuu qabu jira waan hawaasa irraa eegamuu qabu jira. Akka hawaasaatti afaan arabaatti kijaan aljamaalu fil ayni jaan bareedumni ija keessa jira. Bareedni ija keessa jira jechuun kun hiikaa lama qaba jaan. Hiikaan tokko namni ija keessa bareedee jechuus ni qaba zaahira kanatti sookoo fi sargoo qaba asuma. Kaan ammoo aljamaalu fil ayni jechuun akkuma ati itti ilaalte yoo ati bareedinaan sammuu ta'e keessatti qabattee jiraatte ni bareeddi. Yoo ati bareedinaan hin qabatin ni fokkotti. Akkana jechuun nama hin jaalanne tokko wahuma fedhe. Soonni bareeffatee dhufu. Suufa sadii afur gubbaa hin bareedu. Nama jaalattu hoo waan inni jedhu sanii fi yaada isaatii fi waan inni deemuu fi maal dubbataa fi akka eenyu dubbataa fi akkamitti dubbataa fi yeroo akkam dubbachuu jiraa fi mata duree maalirraa dubbachuu jiru laala malee namni shamisni isaa akkamittiin ol cabaa achiin akkamii ilaalu. Beektaa gaafa Afrikaatiif irratti daawaa goonu raayyaa fa'aa wajjin baadiyyaa dhufne silaa waan uffataas baadiyyaa beeknaa akkaataan magaalaa guu dhufne akka magaalaa san ta'uun nama dhibaa beektaa. Nama dhiba. Akka namaa ta'uun yeroo makamiinuu nama dhibaa bara. Namni garii hogguu nuti sagantaa san dabarsinu garii kaalsii fi kofoo fi shamisa walirra laala. Garii akkaataa haasoo keetiin laala. Irra hedduun namaa immoo warri bareedumni keenya ija isaanii keessa jiru san waan nuti jennu san qofa laala. Kilala kan. Kanaaf maal uffatanii wanni hawaasa irraa eegamu ergaa sallaaluu qaba hawaasni. Akkan. Ammoo wanni raayyaa irraa eegamu tottolfattee. Baga waan nama kolfisiisu keessa illee hin jiru. Waan nama kolfisiisu keessa hin jiru.
Ayyoo gammoojjii keessa baalee keessa dhaabattee waan ilmootti ofii afaan kaatti dhabdee roobni irraa caamee loon jalaa dhumee nama isa waraanni fonqolchee mogolee kutee asii fachi akka ta'u dhabee akka hin taane ta'ee jiru sana keessa dhaabbadhee namticha afaan oromootiin ergamaa rabbii arayetii waa jedhu kanaan gurraan dhagahaa ijaan argaa isammoo maqaa ergamaa rabbiitiin dahatee waan nuun jechuu barbaadu cufanutti in haqqisen jedha malee jecha miidiyaadhaa tolu miti heenuma haqqisen baraqqaname silaan jedhamu akkan isa na jechisiise malee yeroo akkasii keessa carquma maalii an tuuttaa uffadheeraa kee hin beeku inni kuni oromoo taatee jedhee na jibba inni afaan amaaraa haasa'u maaliif jennaan yoon amaarinya haasa'ee Itoophiyaa andinoos jedhee Itoophiyaan an keessa jiru kana anas keessas jiraattee akka Itoophiyummaa isaa sanattis yaadee yoon akka sanatti haasa'e an mu'mina isa gara afaan amaaraa haasa'utiif isa gara oromooti hunda beekadhu gaalaa yeroon akkana jedhaa jiru gareedha malee hawaasa keenya warra wajjin jiraataa jiru warra wajjin jiraannu warra afaan tokko haasofnu sabaan olloomaa wajjin jiraannu iyyuu walitti birmannu ila kaleessa haasaasaa isaa fida dambi doolloo irraa tokko naannoo waraanni keessatti gaggeeffamaa jiru waraana keessatti gaggeeffamaa jira jedhan naannoo sana manni baankiin immoo jira dambi doolloo keessa baankiin jira maayibaasiin adda addaa jira neetworkiinis jira waan adda addaa jira naan ila aaliin isaa keessaa wanta itti ta'e jiru guyyaa meeqa laata bubbuleera roobeeraadha maqaan isaa abbaa isaanii birii 500 akkaawuntii irra kaa'ee birii 500 akkaawuntii kaa'ee baalee warra beeloftii naa geessii jedhe ofii isaatiif akkasumatti jira wallaggaan jira shoof billaahi alee inni kuni asii isa lafaan koo afaan oromoo ta'e dhiigni kan koo dhiiga biraa ta'e na jibba inni kuni asii inni gara kanaa immoo inni gara mirgaa immoo inni gara mana kanaatiif afaan tokko wajjin dubban immoo sababan islaamaa keenya keessatti jibba oromummaa kan koo silaan qeebala ture inni wanni oromummaa kan koo inni hin qeeballeef maaliif beekta anatu islaama ta'e garam haguurru bee inni kun ila ragaan kana du'aatonni warri afaan amaaraa haasa'an amma wanaa gabbaanii hin balfine risaalaa kana ergaa kana warri afaan amaaraa haasa'an du'aatonni inni afaan amaaraatiin lakkaataa jiru sun hundisa warri lakkaata garee tokko miti inni gareedhaa beekadhuudhaa tokko miti maqaas nu dhahee mataas nu dhahee akka sabaatti nama wal cina biyyattii kana cina Itoophiyaa walitti guutuu qubeennaan ni dhaabate arrabsu akka waan calluma jechuun sun akka isayyoo jechuuti bara calluma jechuun suni anis keessaan qabaa akka jechuuti akka jechuuti nus akka namichaatti dubbataa jirra beekadhuudha amma laa akkanatti dubbachuun qabnu jennaan wama keessa jira jennee dhiisuu gaariidha silaa gabba'anii obbolummaa keenya falmu jarris afaan amaaraa haasa'an malee sabaan addaa afaan amaaraa warra afaan sabaan addaa miti inni asii sabaannaa wajjin jiru keessa jira malee immoo gaaziin baay'atteedhaa fi minaan hin balleessitu. Marree aasaa kun bakka itti godha. Haasa'u duraan jalaa sii mura. Kaduraa maal jennaan seetan. Yeroo amma sa'a akkanaa kana yeroo hundaa mee uffatee gadhunaan jettaa. Kanumaan baara. Kanumaan jalaa sii mura. Dhugaa haqiiqatti namni daa'iin tokko yeroo daawaa godhu mudawwar uffatee yookaan suufa uffatee bareedu. Koofiyyaa kaayyatee amaamaadhaan gaafa kaan koofiyyaa tokko uffatee. Jibriil yoggaa nabi dhufu alayhi salaatu wassalaam shadiidu sawaadi sha'ab shadiidu bayaadi siyaab laa yuraa alayhi asara safar. Akkan. Uffatarraa adii ammaan tana gabbee ka fakkaatu rifeensi isaa gurraacha ka dhukkeen irra bahin ka fakkaatu akkasuma ammas kan mallattoon nama imaltuu deemu takka irra jiru nama amma toffatee manaa gabboo fakkaatu ta'ee dhufee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam waa gaafatee ergaa waa barsiisee biraa deemu achirraa namni nama barsiisu akkasitti barsiisu haa ta'u immoo wanni asitti uummata keenya barsiisu yeroo hundaa'u akka tokkotti mitikitti nama barsiisu gaafa dirree lolaa dheetus uffata lolaa uffatee dheetu gaafa ijoollee Taphachiiftus kubbaa qabatteeti waliin dheetu uffata warra kubbaa dhiitu uffatte akkan uffata ispoortii uffatte gaafa uummata miskiina gargaaruu deemu suufa uffattee ka dhukkeen sirra hin bahin
jechuudha miskiina gargaartu uffata sila akka isaanii illee yoo ta'uu dadhabde isaanii dhiyaatu uffachuun gaarii ragaan kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sallallahu alaihi wasallam kan yeroo hunda laallan kan yeroo hunda erga irraa fudhannu nabii keenya mana ummu salamaa dhufee oggaa dhufu mucaa daa'imaan waa'ee shimbirroo wajjii haasa galatti yaa abaa umayr maa fa'ala nughayr shimbirichi keessa otee je mucaa waa'ee shimbirroodhaati itti haasa'e mana hoggaa ol dhufu haadha manaa afatasii uffatasii waan isiin tolfatte san achirra taa'ee dubartiinis mana dhufanii bira taa'anii keessummeessanii waan mana babbareechite kana arganii maasha Allah itti fedhiini kanas godhee abbaa manaati wajjin deebi'ee rakkoo kanaan nu jira tanaa harkaa nu qaba akkamitti rakkoo tanarraa baana waa'ee siyaasaa wajjin haasa'u nama hunda akkaataa isaatti wajjin deemta hundaafuu wanni jennuun hawaasa keenyaan akkaataatti deemu jiru san akkaataatti akkumatti cabanitti hokkolan jennee deemu jira akka keessa jiraniitu nama deemsisa akkumatti jiranitti deemanii waa garii wallaallee osoo hin ta'in akkuma nu raaqee balaa diimee waa garii wallaallee osoo hin ta'in akkuma keessa jirru kanatu akkatti nu oofe akkuma jirtanitti erga maal dubbanne maaliif dubbanne maal jedhan yoom dubbanne akkan Malif dubbanne maal isinirraa barbaanna kanaan nu falcha isinii jecha sagantaa kana asumatti irraa murree miti sanitti dabarre dura ayi odoo sanitti dabarre dura mallee tanaan nani isiniin dirquu barbaada barbaada isin lakkaawwatan waan ta'eef jecha nama jabaa uummanni kun qabu waan ta'eef jecha nama jabaa dhiiraa sana Raayyaan ijoollee baradhaa biiroo akka uummanni taa'u keessa ta'a jechuun jabaa uummata keessanii ta'a jechuudha. Jabaa uummata keenya lakkaawwatu isin gizee hundaa'u yeroo uummata dubbattanis akka uummanni isin eegu bakka silaa hiriyaan namni biraa qabusan nuti isin qabnu. Isin ammoo bakka sadarkaa namni fakkeenyaaf yoo nafe sabaa sablammootaas fudhate yoo amantiittis fudhate warri amantii ta'anittis nama adda addaa qaban. Nuti immoo amantii teenyaatti isin kana qabna. Isinii kanarraa bakka nuti isin eegnu sanii isin dhabuun qabu. Akka feenee ta'an nu bira gaddeebuu miti wanti isin irraa eegu. Sadarkaa olii isin irra isin keenya isin babbareechine achi gubbaa isin kaa'u isin irraa eegu. Isin ammoo nu bira gaddeebuu kan jedhu san barbaadu miti wanti isin eegu. Lammaffaa wanni hoggaa maal reegee akkas ta'e maa hawaasatti nu hin taree onlaayinii nu bansiiftee eega akkas ta'e eega nasihaa akkanaa ta'e manuma cufannee waliin jennee kaanee gabbaanaa silaa wanni nuti jechuu barbaadnu asirratti ammallee akkama barbaadde sana na godhachuu hin dandeessu. Akkama barbaadde maaliif jennaan uffadhee quufeeraan hin barbaadu lama uffata. Uffadhee taabbaatu gaafa namni keessa hin jirre uffata uffadheera. Amma immoo of hin beeka waan ta'eef waanan jiraadhuuftuu naa gale waan ta'eef waanan jiraadhuun sana na dhibaan jiru badaa. Inni nidatti maaltu waanan jiraadhuuni. Waanan jiraadhuuftuu naa gale. Kanaaf wanni jiraadhuun kun addii kana na dhibaan jiru. Akkanatti naa hubadhu. Akki Jamaa jedhe to'anaa bareeddu. Akki Jamaa jedhe akkuma nuti jiraachuu kanatu jireenya. Akkama nuti nu fudhadhaa jechuutu irra bareeddu. Hawaasa keenya haasaa kana dura nu jedhaa muramtee tokkotti isin adeebifnu. Televezyiinii dur biyyattii kana keessatti TV Itoophiyaa ETV kan jedhamtu tokko turte zamana dargii keessatti fakkaatti. Achi booda oduu kan jedhamtu tokko halkan sa'aatii meeqa booda dhufti namaa rafee. Afaan Oromootiin barreeffamti, afaan qubee afaanii Saabaatiin barreeffamti, afaan Gi'iziitiin. Afaan Gi'iziitiin kan barreeffamtu suni Amaarif qubee Gi'iziitii beekta. Raasuu fidan alle jedhanii jedhan kun qubee Gi'izii. Qubee Gi'izii sanan oduu jettee dhufti. Namoonni beeku beeka. Bikaan namaa rafee dhufaa dhumee sagantaa fixatanii kaanii bakka amma nuun gallaa jedhanii Oromootti kennanii biraa deemu. Gaafa sanii afaan Oromootiin dhufee qubee Gi'iziitiin barreeffamee afaan Oromootiin seenaan oduun nu dubbifama. Boca jarri barbaadutti bocameeti namaa himama. TV'n tokkittiidhaa miti. TV tokkittii sanaa yoo inni dhuguma haasa'es dhugaan isa. Yoo inni soba haasa'es sobni isa. Hadha yoo ati dhugaa haasofte tokko gadi ba'ee soba jeesiin jedha. Yoo ati soba haasofte tokko gadi ba'ee dhugaa siin jedha. Soba kee. Asuma jidduu jira dubbiin. Abbaan calachuu ija ma'anaatiin ilaalu haqaaf deemu adiliidhaan deemu garuu qabrii sodaatu itti gala gorii sodaatu akka jedhu qaba akkatti jedhu qaba bakka irraa jedhu qaba abbaa jedhuuf qaba abbaatti jedhu qaba.
Abbaa jedhuuf qaba dubbiin nama deemtuuf jallatti ilaalti jedhan. Abbaa jedhuuf qaba. Abbaa itti jedhu qaba. Gara jedhu qaba. Garatti jedhu qaba. Si galeera dubbiin. Bakka kaase qaba. Bakka gahuun qaba. Amma TV namni hundinuu keessatti deemate ilaala. TV tokkittiitu Xoobbiyaa banan kana keessatti jira. Arra namni televezyiinii miliyoonaan keessatti baadhatee dur nama tokko qofaa wajjin ol galta. Arra miliyoonaa wajjin ol galta. Ustaz Jamal Ali. Ana biratti Jamal Ali jedha malee Islaama biratti ustaaza guddaadha. Akkanatti ustaaza guddaadha miti. Yeroo deemtus ati imaama. Yeroo nyaattus ati imaama. Waa cufas ilaallatan. Ilaa. Bakka ergamaa Rabbii buutee dhaabbattee jirta waan ta'eef yeroo haasoftus ati imaama. Yeroo intala kennattus ati imaama. Yeroo ilma kee fuusifattus ati imaama. Biyya sadatti ilaallatee jira. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ergamaa qofaa miti ergaa dhumati isaanii malee. Isaan malaal kanaaf akka isaaniitti ilaala kana kunuquhu ergaa dhufeensa qofan ta'in qofame. Mootummaan isaatu ergaadha. Jechisaa maal jettanii Aishaan Ummu Abdallaan maal jettee Rabbi irraa jaallatu maal jetteen khalqa akka quraana deemu. Quraanni yeroo akkana jechuun quraanni yeroo barreeffamu kitaaba yeroo deemu ergama Rabbii ture. Waliin gallu quraanni yeroo barreeffamu matsaafa nama. Yeroo deemu ergama Rabbii jechuudha maanaan isaa. Sheeka arrab moobaayilii nama miliyoona wajjin manyiitaatti ol galta. Akkasima. Hamaan keessa hamataan keessa wajjin ol gala. Lachuu jechuudha. Hamaan keessa wajjin ol gala, hamataan keessa wajjin ol gala. Har'a miidiyuma qabaatteef laayivuma seentuu seetteef gabbaatee sheekii islaamaa fakkaattee ta'u. Koofiyyaas mataarra kaayyattee amma jidduu kana haasa'an waan bareedu nu kaa'e sheeka. Dhaggeeffadhu. Wanni haasa'ame tokko akka uffata portokoolii nuti eeggachuu malle keessa jirra jechuudha. Portokoolii kee maali? Wallahi wa billahi gaafa ummanni sawweenaa deebinee raayitu guyyaa tokko miila tokkotti kaalsii kaayyadde isa atakkanii jettee eegdamti miila tokko duwwaa hadhanoof hima. Miilli tokko kaalsii qaba. Wallahi wa billahi rabbiin bira kan sii qaba. Uffanni gubbaadhaa uffadhe gurraacha. Kaalsiin nan kaayyadhe qaroodhaa inni nu adiidha. Him fagoodhaa agarte. Shuf wallahi. Komadii miti beeka. Komadii miti namni na arge kunu as jira laa. Mansuurtu na arge. Guyyaa Jumaati. Mansuuraa Jamalaan garuutu na arge. Raayyaa naan jedhe. Maal naan jedhe rifatee inni dheeraadha. Andee kasanitti naa dhalee. Makiinaa keessaa gabbootan. Akkuma isaayyuu nan quuqu waa tokko natti dhagaamu ani nagarreesi quba siin qabu makiinaa keessaa gabbaayeetan mataas hooqqataa qalbii kan qo'almatu dhufee jira malee akkuma mutaale ittiin jira. Innaani dhufee maal raayyaa jedhe maal taatee jedhe maalan ta'ee jedhe maal kaalsii tokko kaattee jirta guyyaa Jumaati lafti moo Shaabaana yeroon akkana jedhu wallahi kaalsii tokko hin jiru. Atammoo uffata keetiin taane tuuttaadhaan ta'ee siyaasoftee Jamal Abduraman Hussein isii ofii eeggataa jiru sana utuu natti buusee barbaada. Alimmachim inni lasii alimmachim. Suphee natti keessi haara galfattu sin qabdu dhaabbilee koo sammatti kana narraa bareechuu sin dandeessu dhaggeeffadhu. Hundi namaanii hun harku beeka waan kana. Dhaggeeffadhu narraa bareechuu sin dandeessu dhaabbilee koo samma kana bifti koo isa kana waan tokko narraa bareechuu hin dandeessu. Yoo uffata bareedee arguu barbaade mana suuqii keessa suufiin fannifamee jira dhaqee ilaalii kee kottuu na laala. Yoo uffata narra barbaade uffata an tokko haajaa isaas qabaataan jiru sa'aatii akkanaa keessa sa'aatii yeroo nagaa naan jedhila. Sa'aatii yeroo bareeddu sa'aatii yeroo ammaa Afrikaa TV wajjin haasofnu sana sa'aatiin sun xiqqishu. Nagaa jira. Ciniinnaa wayii natti jiru dudduuba amma jismiin kan koo tokko fayyaan hin jiru. Rifeensa mataatii eega ka'e amma miilaatiin na rukkubu. Gara kanaanii inni kan sabummaa kan akka waan rabbi dogoggoree Oromoon Oromummaa kuna keessatti dadhaba. Gara kanaanii akka waan dogoggoree Islaama ta'e Islaamamaa kuna keessatti dadhaba. Hawaasa kan koo Islaamaa, hawaasa kan koo isa Islaaman ta'inii, hawaasa kan koo isa afaan Oromoo beeku, hawaasa kan koo isa afaan Oromoo hin beekne kana hunda isaa walitti qabadheen dhukkuba kana keessa taa'a. Kana hunda walitti ba'aansaa kun natti fe'amee jira. Waan abbaan kan koo kaleessa jaarraa 16 jalqabee qabsoon abbaan Innis Oromummaa wana dadhabusi jaarraa 16 nageessa. Zamana masaafiin tajaajila nuti achi nageessa. Dhaggeeffadhu waan kaleessa abbaan koo keessa dabarfate. Yaadi kubaan qaban ubbaa koo.
jadi ko bang kaban wa tek ko bang kaban awas ni ko kalesan bakal break sa dum ne bako ani ko kenya miti shu'uba wa qaba'il لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جتشو إني هم إني قبل يدبتوتي إنه ممر مدان ربي لكم قرينا نقال كننجا ربي بين خلق بريتو إني قرأ سناسي قرأ أمرنا مهندا مثل ذلك إني قرأ أفانا مراس باجر وكوني هندا مثل ذلك Gari dan ijar ina bekatu. Akiman afam bafati. Hindo himbakake. Wan kesa jibu gadi gadi yasi. Malif gaya rakate gadi yam lebar. Sila namichi ku wai kame warga marabiti wai warga marabina asal tuje. Kan sijala tu kame wai warga marabiti wai nabi rabbiti. Kan sijala tu kame dini keti benasa tu wai umfa wai amadi wai raya wai jini wai burani ma tu asal siges. Hasan sekina kakana mizanni majali ilmona mumma amma wainer gamara biti kabata male ya jama'at al-khair inni nu kesa da'wa godisi inni nu kesa nimti islamamu inni numti afan kenya nu da'wa godu ada babi sanabi ko sigale isa to ko gammachisu ka to ko rifachisu ko mal rifachisu ma yo bakari rifachisu ya gai ko timare inno amma adabani si se gata kana san qabu inni kani لكن ما تما حسامي زلت أبديك تيرون ما كان كيس جمال كون دينو إني كاني عن داعي لجديت ما قبّا كتاب فلسفة أفانو رمي فاتين بريفمي بيسسو تجرا بيجي ساني تيو جنين بيجي كنارة تكرم كتاب مور ماجيب تمو كتاب بيكسف تاجير advertisement tidak mas tahu kan afisi kata-kata ini tadi isa ini dia bisa cerita Abbako jazir gama rabbi arab sef de binu tikamnu ihenya kana ya hararge ke satti uji jal kabani tro bogada bayro araddan ke sature agamti fi arwa sa ke satti masjide wara digetu wara masjide dige bajidis kamani bekat saati protocol ya sabunti saati Raayyaa kamiti tesa kana tesa timiti saati gara kana ni cinina magara kana ni cinina saati bijatin ofisitifu akka jirtu jirtu rakko ke jirtu ofisitifu wal ansa manjam wal ansa buura barbad wal ansa wali gala barbad hasa wali gala barbad hasa wa ayu barbad saakana kesa hasa wa warra barate timiti hasa wa warra barsisu le barbad saakana kesa madadar berti madawul irratti dabalu hin barbaachisu saakana kesa jennani madaka desa godani sa kamitar karake yatani no dosketani jinne saati kana kesa wurnu madesis gabbe barnuti ummata wame qamatatti fi ati rakkate rimaye hin dalatin de majiru ta unu be kai sanin jenna inni gara kana afan to ko dubbatu ya da'i ya du'a ta afan ke jan dubbatu faro motin dubbatu adaba katti hasanu jira amma asanu jira mucan to ko miskenti to ko mal mobile app kan jedu to ko hatta akan itti adaba godhe asay mucan so an be kuni beta abdu mobile app wana kana jida mucan miskina to akatti hasay ya sila agarte wallahi hasa wasila du'a tarra egamtu muca sanatu asay akka umar al-faruq mucaati akka siyaayimu addunyaa kanarratti jireenyi namaa kun ifuu kitaaba qaraameen dhumu akkan waan dalagamuu fi waan argamu hundarraa namni way barata ani waan hunda mana barnootaati jeen fudhadhe namni kun lakkuma buluu waa baraa deema mee takka waanin warra miidiyaa kanarraa taajjabe yoo warra Raayyaan ka'ee waan takka dubbate waan inni dubbate kana namuu nama jibbu nama gartee ilaalchisaa hama jee qabu sani wajjin footoo isaa fidee as kaa'ee jecha kee kana asit dubbachaa footoo namichaa fidee as kaa'ee oggooti harkaan akkana jettullee akka waan isa quba laattee godhee sooshaal miidiyaa irra gallakkisa. Yoo fedhe abbaan dubbate kunu abaluu jee dubbatee godha waan kana maaliif namuu jecha isaatti hiikkata abbaa jibbutti abaluu dubbate jee hiikkata. Tokko dogoggora waa'ee miidiyaa irraa waan hin fudhadhe keessaa abbuma fedhe yoo ati mootii tokko itti dubbattes namuu mootii jibbusan fuudhee fidee kaa'ee mootii gowwaa yoo jette ma fakkeenyaaf inni jibbusan fidee namuu gowwaan kana jee bira kaa'ee ogaati kaneetu gaa wanni kun beektaa akkuma namni godhee ta'a bara. Akkuma namni godhee ta'a. Oromoon akka jettu dubbiin maagada jaa. Oromoo abbaa ruufee deemti. Maagada jechuun booyii.
karaati deemaa miti wanni kun dogoggora akka islaamaattis akka namummaattis akkuma aadaa fi safuutti illee dogoggora waan kana silaa dhiiftanii hin jira tokko isa lamadaati inni lamadaa namni takkasi arrabsaa abbaan maaliif jennaan illee kun arrabse akkana naan jee ammas akkaan if arrabsu barbaadde akkanaasan kuni mee asitti waan takka tabira kutuun taale akka ulamaa islaamaattis daa'iin kamuu sheeyni kamuu arrabsa waajii esan ummanni nabi arrabsan jechuu sodaateet namicha nabi tuqqeessuuf yaale namicha nabi waajii of yaale faajaan jee beekni akkana jedhee hin jenne jechuu keenyaamti kan seenaa rasuulaa siifun jedhamu bara amma Bukhari Muslim gafuun Bukhari gafuun magaazii akkana je'eeniin hin jirtu waan hanga muraasa rabbiin quraana keessatti nabiin namni waa ni ja'a jechuu ibsuudhaaf jecha saahire jechuu fala dalaga jechuu raayidduudha jechuu ni hijiba jechuu walolo baasa jechuu wanni kun nama garii biratti illee waa rabataa abbaaf ammoo beekumsa bee amma fakkeenyaaf fala yogguu jenne falli shari'atti hamaa yoo jennellee namichi hanga himuun fakkaatu tokko ka quraanni hime malee wanni nabii keenyaan alayhi salaatu wassalaam ja'ame takkaansi seenaa keessa barreeffamtee jirtu amma Ka'ab ibn Ashraf fudhadhu wallisaa nabii keenya walaloo adda addaatti baasee arrabsee nabii rakkatee namni akkamitti viidiyoo waraabee akkana nabiin jee akkamitti namni kana nabiin jaa akkana nabiin jee unumaa jecha sanfaa fidanii viidiyoo faa dhageessisaa kaan ammoo kun mataan isaa irra bagar kaan ammoo dhaabbatee namni nabii keenyaan akkana jee rabbii sinuu sodaadha ulamaan islaamaa waan jaanaa himu asirratti du'aata kitaaba du'aata of eeggannoo du'aataati assaarimul masluul alaa shaatamir rasuul سيف المسلول فاجأني جل سيف القاهم كتابا مس مرتيب نمشي نبي الرفسي سيرت كتابا جوفاجر كتابا سنكيستي علماء الإسلام هجر ربيع قرآن حديثا قياسا إجماع يعني إجماع يشوف ولي قلت علماء وعلماء الرو ولي قلن كيسا إجماع كيسا الرب نبي خيني عليه الصلاة والسلام نمي تكو إسا واجه وان إني جئنسا ديبياني برون بريسو برون رادبسو أكلا جئن جاني أفانين همو حرامي نمنخ نما نبي الرب سساني وجين توكو غراغرو ما قبو يجورت علماء ولي قلت كتنا ناقبدا الرخد النبني خانا ما خد أني أسسيسو دقبني دوبا الرب نبي خيني أنا مسلمة وندري لا ليسون الردي بياني دبچون لا سنمن باف سلاكت لا سنبا نموني بخير دوجرا قرار اتباهن جيتو قراوجي قرام باهن دوجرا شيخ آدم تولا غافن مدورا نبي خيني عليه الصلاة والسلام نمنا الرب سيكم جنان نم نبي نربان قبولي الرب سيوجينا جدورا الرب موم قبو نبي بر ردي قدو في النار ردي قد اجرا ربي النبي موم كل جي ديبسا قد اجرا يودن ديم همنان ديبسو يودن دبن أصول هاجي ديبسان أكان شيخ آدم تولا جيبي أكان أكسما شيخ دكتور جيلان وان كان رتي لو نمني نبي رتي خيستي أربس نمكم شاني ريو أربس نمكم شنتمي رتي ديبسا ربورون انتو وجي كم وشنا سنكيست رت ديبس تمري مالي جنان عرب رسول الله ببلي سورة أسيت مغارا في الفيلم يقولون من نوار ربسي أو داي لكني وماذا نجي أواتك كم نبين كيني ربسي ونمي حفظي فقد كفر بالله نمسر ربي كفر إيجا تو برو الرب نبي نمني تبسي تكاهو إفي برئيس يواهو أفانين همي أفانين أكلا نبي ربسي جي برو تو باتسو نمني همي سنيس ربي كفر إيجا كفرما توبا فيجيتو تنو توبا فلا يوغا بيخ نمي تقو أمنو نيجاسا لني لالما أكيني تجي لني لالما علماء نما أدام باسني الرب رسولا بكا همون التواجبات جرا بكا سنة جرا بكا حرامي جرا بكا جبا جرا آجا تواجبات مجنان منا مرتي جيساني نمي تأجيسو لاف نبي الرب سي أكم جي الرب أكنا جي الرب سي يو نمي تسا لبو باسو نمي تنسى نمجن جي وقلن في الرامور يو بكا ساني قوفت تاتي ملي
بكتاني تكا جبانا تكا هرامي يوخانا ميتش نبي الرسول يجي سفي تكا دابتشو لاجا كي سبب اللي سيها سولين فدبي دنا مدور اللي يدون دبدي جرا تناسيت نابي تصدفات كيم كده وني صدفانا أكملت نمني توكو oromo khaysa namni tokko yoo khee nabi rabbiti waaje amantaa islaamati waaje anarra raayidele oromummaan fedhu oromummaan dachi jala haa dabartu oromummaan funyaani nu haa baatu oromummaan gadali haasi allayyaa haasintu akkam jechu kana jechuun miliyoonni muslimaa bar oromoodha bar inumaa biyya tana keessatti walakkaan muslimtoota muslimni biyya tana keessa jiru walakkaa ol oromo namni tokko برما أورمونا كيتو ما كتاب لوكاسني خيسادر بودا مره إذا أورمو ما خيسابا اسمه ما أورمو ما خيسابا هاي نمني تو أورمو تي أما هاي خوت أكله جي أورمو ما سامباتو نمي سامباتو كيسا أورمو ما راجع بابتي أنا ما هو أفهم بريمالي أنا متقولي أفهم بريمالي أبداً ناس تسقطنا مراسي ورمون كيسا هيدا كبدي فكيني كفرتشون دين يكونوا كم كانان خرا أسبوت رايكا كيجتون أمتا إس عمر بن دنيا هوز ورا قرتي وفين ما هو موت ما بيجانا كيسا تقدر بكيسا ورا قرتي ولا اسماء أمتا عمر إسماعيل ولا اسماء ولا شواء سلطانيتي أتيا كونيا سو كم نبكي تو كاور مونجي سابودر بنجرو وان تاي لا بكتبت جوان أمانتا عالم الدنيا كنادي أمانتا عربا جي جندة تكو أباسا كان أباسا إني جندة تكو يوغلي أنا لا لما بكتبت وانا واسا كنيا نمني تكو أكشريا إسلامات نبي راجع شريا إسلامات تعالى آية داف تكو نبي كنيا عليه الصلاة والسلام يمكن تكو ديميرو هي جتوني ديكنا كارغان سيبوسا جل كبيرة كأهون كيسا قودهين كمني حتى ما بيجاتو كتيك إلى ميتو كجبائي يروني واجدو أنا سلا أقبل ما دان كونوا عباد الله إخوانا جل ما سلا القرآن في ستة سامنا سلا نما تنفتيجو حتى أنا ما ويتو وبيجا على تاير جمارة بيتي واتو كجلي سبب هدا سبب إيجا أنا أتمنى بس عند أورمو إسلاما ولتكابي أتيكابي إسواجد أما عندنا طرفة جيراني بكر سيجارة أسكيسا إني تبدو كمي كاركيسا إسلام ما ردمو لا إسلام ما فطرة هذا أورمو ما فطرة بر ما جيشو جيراني حديث هذا ما جيشو جير بكتنا تي لغة أنا أورمو فكينيا فما أمانتان تي مسلم سبنا خي أورمو وصو وان فئته أورمو ما سير إرجع ربي قريشي لا أورمو ما سير بامبو مالي في نبان الميتا نبي في صلى الله عليه وسلم وانجي نمني نما أباسان تينيتي في نسر جنني نور التراويح أصلا الله ونعم الوكيل أوروموتي أنا أورومو متي أمارة خجي أمارتي أنا أورومو أمارة أورومو خجي براغي أمارة أورومو مسلم ساني مسلم كافر ساني كافر جلان ساني جلا كجلان ساني كجلا أنا ست وني نفسي أيه وني نفسي فلو أيه نمني تكو بديد لجيف أورومو ندي بدين دليت أكن أمارة كيسا تكو بديد لجيف أمارة ندي بدين دليت أكن وندي كلا يشون دندم بيخ أقول كلا جو نمني هذا نمتشسني كأبو أورومو خيسنجرو يشوريا سونيس بويا إنه البافة غري دانجيرا نيبا غريسي متي غميسي متي وهم فدي واتا ناجراتي سونيس وغانو البافة بس دبان وارس كيسا بقول وحسابهم على الله رب الأوف كسيمتي نوامولا ترى دبان مجان تكو ديما دفع النبي ربي عليه الصلاة والسلام مجان كن بدي سيرة تندلو أتيس بدي سيرة تندلو أبا مجان فنغافة دمو ilmi abbaa hin gaafatamu abbaan ilmaaf hin gaafatamu namni tokko jallaan tokko ganda bakkan bu'u saba bakkan bu'u dhaaba bakkan bu'u gosa bakkan bu'u inumaa osoo nurraayii miti namni biyya bakkan bu'u osoo joon barbaachisu bara fakkeenyaaf oromoon as baatee kun oromoo miti jechuun barbaachisu bara namni sun jallaa mataa isaatiif jallaa waan jallina isaatti inni haqa godhate irra dalagu isuma kanaa ummas maaliif namicha kana inni nu beekumti fedhe والباسني الكني ويا بتك فوتو سان خنا نمشي نبي الربس خنا نمشي نبي الربس خنا نبي ربي تينجي بيجي خنا نبي الربس بيجي سنشوفا أكاس غودا ولا جاب ستو نمشي سون إني موديس ما أشتري دي مني أما بيك سيسو تا مس بيك سيسو تا خنا فوني جنو أنا بيك وانا تيمو لاكان أني وان كنا ننتاج جبه أكنجو والله أسوق يجانا كذا نما تقول لي تفديتي كان
ammas booda beeki wanni reefu dubbii reefu kaasee jecha kee kana fuudhanii namicha san fidanii as kaanii sii qubaan akkana jeetti dubbatu waan namichi si bira taa'uu godhanii miidiyaa laga lakkisan akka sheemiin baanu nillee ingilchina haasawa keenya kana wanni isin hin jennu waan hunda dimbiibuu jedhaman kun immoo dimbiibuun gingilchuu tokko miti gingilchuu jechuun waan gogaa gingilfama jiidhaan hin gingilfamu gingilchaani waan gogaa gingilcha imbiibuun immoo waan jiidhaan fakkeenyaaf wanti adda addaa bukoon dhibbiibamaa wanta adda dhibbiibamaa waan asi gaafa hundi namaa Oromoon guutuu yoo rabbi kafate si malee jechuudha fakkiif hin jeebee ati Oromummaa irraa ni baata amma innoo anoo kan kaakoo teessan hin baa utuu silaa boo argadhe amma hin baatu hin baa'oo لا لما نبي تقول لي أرقدي لو كان الإيمان عند السرية لناله زو إيماني أرجي سويدا برجلاتي إرتدي يتعرف تكون ورك سلمان الفارسي خلجي سلمان هجارة سلمان فارسي جام بلال هجارة بلال حبشي جام سهيب هجارة سهيب الرومي جام أكسمتي خقوري حمزة ما حمزة قريش جام هندكس خلافو كم كومالي بيكتة ورموتهم كوي شمار ركون ورموتها إيش لما تكون دندوان Asis waan jette jedhiin urraa dhaabee abiibii koo. Isan ni jechuudha baay'immoo harka balleesseera. Sa'aatiin uffata eeggatu keessa jiru ustaazni sa'aatiin carqii ofirratti eegu keessa jiru kanarii kanaa fi kana walitti deemaa sa'aatiin keessa jiru umuriin kan koo deemeera. Ayyee inshallah walumaa gala asirratti wanni isin ibsuuf daawwattoota keenya hangam takka rakkatu jiran hayyoonni keenya waan jooma isin ibsuuf gargaran baa sadarkaa kamirra jiran komentii keessanii harkaa ture komentii keessan san irratti waan tan ol baasne waan jiru san isaanis gaafanne jechuudha isiniif ol baase wanni hamaan beeka hayyuun tokko bakka jiru meeqara jirra mi'ati meeqara asiini baa islaamummaa baan duris akkanumatti baan warri boruu meedaa ummanni boruu meedaa irratti dhume suni islaamummaa jara sarummaa jara solumaanatti dhume dhaggeeffadhu warri calanqootti dhume namichi dheengada gaafa ergamaa rabbii ayeetii akkana jedhe jennu kuni gaafa calanqoo eessa ture gaafa aanolee eessa ture gaafa aanolee eessa jira ummata inni arrabse kanatuyyuu aanoleetti eenyummaa isaan bisuuf jecha aanoleetti wareegama sana hunda kaffalee dhaggeeffadhu calanqootti namichi amma akka jiraan jedhu kanatu silaadhaa isa kanaan irraa dhalataa beekani jedhi keenya sun waan calanqootti dhumanuuf hin qaban waan aanoleetti dhumanuuf hin qaban kanaaf gara kanaan isa kana simbaannaa isa kamiin baanne isa kamiin dandeenyaa jechuun achumaan itti naamuuti. Raayyaan ibiddi isa keessaa wal balbalu baay'ee ulfaataadha. Balbala ta dubbatu fi ta'ii isus waliin beeku gaafiin isa keessa guuttee keessa itti heddummaatee jira. Balaqii wallahi akkas wallahi itti heddummaatee kan godhu wallaanee waggaatti tana kaafte taan turufaaf waggaatti tana kaafte taan turufaaf wani isinii barbaadan walumaa gala bakki hayyuun hawaasa tokkoo jiruufi bakki hawaasni hayyichasanii jiru yoo adda fagaate wal hubachuu yoo adda fagaate wanni akkas addunyaa darra nama rakkisu wanni akkas addunyaa darra nama rakkisu yoo ni fi hayyuun sanii fi hawaasni sun wal hubate wanni addunyaa rakkas mi'aawu hin jiru kanaaf ummata keenya namni tokko hawaasa fiitiin nama ta'a jaba ummata tokko yoo amma nuti asirraa ummata jabaa keessa seennee jabaa ta'urra ummatu bafi amma fakkeenyaaf yaadanii warri gariin biyya alaa jirtan biyya san keessatti jabaa fedhe taatus jabaa ta'uu hin dandeessu namni itti jabaa taatuun ummatuma keetiin gaaf tokko Hitler gaafatan jaan ka addunyaa kanarraa roobaa lamaa Hitler nama addunyaa kanarra jirurra nama hedduu fixee barinni nama jaalatu qabu jechuu dandeessa Hitler nama addunyaa kanarra jirurra hamtu si jibbisiisaa jennaan nama hawaasa ifii tokko keessatti anaaf basaasa ta'u jecha hawaasa ofii keessatti hawaasa ofii keessatti anaaf basaasa ta'u nama hawaasa isaa basaasee anatti himee ana ajjeesisu namni addunyaa kanarraa ana jibbisiisu jecha nama hawaasa ifiirraa dhalate keessa jiru keessatti anaaf basaasa ta'u namni hundarra jibbu kan dura ajjeesu isa jechuudha. Kattiin si ragaa beekartee jennaan kattiin si taajjee beekartee akka itti ragaa si beekartee sobeefiiti ba sobeefii afuufee fi dhagee fuulduree firdi beetti dhagee bitamee fi afuufe sobee keeti akkanitti si asii najaasi baasee akkanitti si sobee agartee jennaan ani immoo akkanitti si zaazabe argitee taa'ii jedhee akkanitti si zaazabe keessa akkatti sobee siimu firdi beetti dhageetii sharaa hatee dhagee dargii keessa. Ati taara kasih tu juga. Syarah hati. Maksud mana aku kaya udahnya. Syarah hati. Syarah kau na jalan hati jadi nami jatuh kau kara gaji kana anda uyoni agak cari uyoni kalau tiup mak ada yang cuma ambar apa teh.
naannoo keenya ati birrii amma kana ni eewun yaal kaflahallo anti amsa tusalina naanna maskarilinyi jedhin ምን ችግር አለ ለከንሲ መሰከራ የደረቀ ፍርድ ቤት ይቡል ዱሌላ በተ ስማ አቤት እንዴት ነው ሸራውን የሰረቀ ጀነ እኔ ያየው እግሩ ላይ ግርግዳ አድርጎ ወጣይ ሸራን ንጀሩ ሸራ መኪና ለትለሙ እኔ ማጅሩ ሸራ ሰሚላ መለ ሸራ መኪና በኩኒ ሸራ ከፈተና በእርቴና ካከነት ሲረጋበ የነና ከንት ሲዛዘበት ሞገር ሲታይ ወዱማ ተልተ ቢተዱ አዛቂ ከኒትለ ተናፍ አስቡና ያመለ ወኪ namni tokko hawaasummaa fedha keessatti hawaasa addunyaa irra jiru keessatti namni tokko nama jala deemu namatti hidhatu hayyuu if keessaa itti hidhatee jala deemuu qaba safuu keessatti jecha keessatti if irraanfachuun qabu namni if gizee jennu hayyuunni keenya kamirra jira maal yaadaa tura waan jiru jechuudha. Arraan tana wanni anilleen asumaan isaan bira dhufe wanni isaan cinqatu jira irraa rakkatu jira yeroo ilaalu hawaasni keenya beelee hawaasni keenya rakkate baadatti kana duraate wallagatti kana duraate harargetti kana duraate boota adda addaatti hawaasa keenya rakkateef baay'ee rakkataa jiran. Kana yoo nuti rakkoon keenya waliin nuti hunda waliin taate nus salphata dha. Xuxxoon nama xonxoon 50 nama takkaaf baadha nama hedduudhaaf ammoo salphina jechuun boona akkuma jaansan nuti hundi yoo nuti rakkoon keenya takka taate salphaadha. Wal dhabuudha dhabne malee amma duraa hoo wani dhabne tabiraan jirtu jechuudha. Kanaaf mee gara hawaasa keenyaatti as deebinu hawaasa waree federeeshinaa jijjiirru hawaasni keenya amma baaletti sadarkaa kamirra jira waa hedduu odeeffannoo harkaa qabdanii Raayyaa hawaasa keenya kanarratti hawaasa peejii irratti irraan dhaggeeffatuuf maal jettan? Amma nan xumuraaf nama labannu gargaara akka ittiin ga'uun waan ittiin ga'uun nu goote bara akkana isaanii qofaa miti rakkoo rakkataa biraan akkatti waa ga'uu rakkattu warra waa namaan ga'uu fi warra waa achi jiru sana qofitti beeka riippoortii bakkatti waa geenye abbaa gadaa achi itti kennannee amaanaatti ofii ganda sana ga'uu hin dandeenyu aynee afaan kaa'uu hin dandeenyu ofiifuu akumaa fi akhi beeta akkasan rakka amaanaadha namni kun maaliif Raayyaa abbaa micha amanatee farankaa kanatti kennate amaanaa sanaaf amanamuun eessaan nageesse hamma isin ulfaattu yaadi amaanaa sanaaf amanamuun kanaaf riippoortii amman godhu gaalii majlisni Oromiyaa boordii majlisa Oromiyaa gaalii nuu kenne gaaliin isin gargaaru jedhe akka ittiin geenyu bara Sheikh Yusuf Nuree Dr. Yusuf Nuree London irraa dhufanii raayituu jiran daawwee shananiinu nyaatanuun godhuudhaafiif komiin tokkommoo kaate nun geenye warri jedhu ganda afuri qabalee afuri akkam akka taate barreeffama hundi isaatu narka jira abbaan geesse sarka jira inni hires abbaan gadaa kaleessa dhufee viidiyoodhaan waraabee kunoo amaanaa sinatti kennitan bakka kanaa jedhee waraabee qaba gadhiifna televizyiinii amitanii fi miidiyaa irratti gadhiifna kana birattis isa kaleessa marsaa lammaffaa ergine gaaliin dhaqee ittiin ga'ee waraabee warra gandaa hawaasa kana keenya kana keessa ganama silaa gaalii akkamii jedhee bilbileen gaafadhe baaleedhaan dhufaa jira gaalii akkamii jennaan yaa Raayyaa hawaasa ajaa'ibaa qabdaa dhaggeeffadhu nan jedhe maali jennaan isa ofii waan ilmootti harma kennitu hin qabne narra jara sana rakkate jara sana geessaa nuun jettee akkanatti namna boonchisaa oltee naan jedhe gaalii baaboor narra hawaasa kanaa keessaa maa yoo geessite wajjiniin wareegamte anarra isa ofii harmi gogaan ilmoo afaan jiisuu dideyyi anaa miti kunoo gaalii keenya kunoo ilaa jara sana narra rakkate jara sana geessi takkaa ummata akka kanaa rakkataa rakkina keessa ta'e anarraa baru kana rakkate jedhu ana hawaasa kanaa takkaa takkatti argeen beeku gaafa dhufee wajjiniin waraaba waan jedheef jara kana walitti qabamne waraabne isiniin geenya kophaa kan kukkutee isiniin waraabu waa'ee gargaarsaa asumatti dhaabna gargaarsa baalee qofatu hin ta'in gargaarsi naannoo hedduu qabna naannoo hedduutu nurka jira amaanaan kan biraas kan dhufee nurka jiru jira kan naannoo wallootii dhufee nurka jiru jira